Mucaan kiyya kadhiiraa kunoo kana akkuma argitanii jirtan jechuudha. Fuula isii maaliif isin garagalchine? Isiin namuu dhisii jette garuu an ishee minna qabe xiqqoo. Ilmoon kana akkuma argitan haati ilmoo tana. Ilmoon kiyyaa fi haati ilmoo argamtee isin jedhe. Viidiyoo duraati irra baddee dhabnee jaarsa walloltee jaarsanuu adda ba'anii biraa baafattee nuun jedhan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtanii nageenyi isin wajjin haa jiraatu jechaa. Mustafa wajjin dhufnee Mustafa salaamata gaafadhu. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu bakka isin jirtan nageenyi haa jiraatu. Lachaan dhufnee jirra. Viidiyoo dhumarra arganii tokko argitanii jirtan salaam fiigaawwan Itoophiyaa irraa dhufteef rakkoo oomuuf mucayyoo san na jalaa dho'isuuf dhufte. Mucayyoo san dho'isitee mallaqa kafaltee fi asii baafadhu itti dho'isite jechuudha. Kanaaf baafachistee jirti jechuudha. Garuu an har'a argadhee jira alhamdulillah. Mucayyoo ilmoo naaf deette ilmoo dhiiraa naaf deette illee argee jira. Ilma kiyyallee argee jira jechuudha. Marmarsiisee jira. Wixeetii eeguu qofaa jechuudha. Bagga gammaddan. Mabruuk. Allah ይባርክ ፊክ ፎቶ አረንተላ አደሙጫ እና ውድ ቤተሰቦቼ ሙጫን ኪየ ከዲራ ኩኖ ከና አኩማ አርጊተኒ ጅርተን jechuudha. እንደበ akkasitti dhuftee tanallee osoo san barbaadu dhufanit keeti naan jedhan kunillee mucaan keeti qabadhu galiini naan jedhan kuno baga dhufte qabadhu galiin jaani kunillee kaisaati walumaa galan kunillee bakkana hin beeynetti dhalaa biraa irraa argate walumaa galan jechuu ciitiin ooqame atama hundafu suuta qabi ayin qabaawoo kennu ilmoon kana akkuma argitan haati ilmoo tana ilmoon kiyyaa fi haati ilmoo argamtee isin jedhe viidiyoo duraati irra baddee dhabnee jaarsa walloltee jaarsanuu adda ba'anii biraa baafattee nuun jedhan bakka isiin deemte udeedaa ta'ee adraamoottee biyyoo adantee biyyooti saafarteedhaan bakka kanaa namni beeku hin jiru ufimmoo jaarsi si as jira jaarsi si argee jira jaarsi si as jira isin deemte jira abbaan fedhaa dhagoo abbaan fedhaa beeku hanga ammaa dho'isetti ture jechuudhaan kanaafuu akka argitan mucayyoo tana fuula isii mul'isuu hin barbaanne seenaa duraan mucaa san barbaachetti hin deeme wal fakkaata saniif isin fidee dhufe jechuudha maaliif fidee dhufe sababbiinis maaliif kan jettan taate mucayyoon tun ilmoo qabdi umrii isii ganaa 18 guunne baay'ee xiqqishoodha karaa gubbaa anaa fi isii abdii taanee osoo deemnu Mustafa taanee isii argine makiinaan osoo taan barbaadu jirru jechuudha yeroo arginu maal taatee obboleetti jennaan teettee bootti ilmoo qabattee tasa mana kireeffattu keessaa namittiin isin bira kireeffattee galtu ta'e isin itti maxxantee jirtu arabdoota walloltee mana gadhiistee baati sunillee meeshaa ofii guurattee manuma baranda namaatti irra guurtee deemti jechuudha bakka dalagaatti deemti isin immoo nama wayii barbaadi bira dhaqeettee dhiisti jechuudha sunis gabbaatee karaa gubbarra haftee teettee bootti dhaltee guyyaa 40 osoo guutiin amaliyaan isii hiikkatee operaasiyoon isii hiikkatee dhiin irraa jira akkasitti teettee bootti jechuudha jaarsi eessa jira jechuun keessan oolu jaarsi biyya kanaa tokko ni beektan xiqqeennuma isii argeetiin fuudhee waan barbaadu eegarraa argate booda eega ulfeesse booda gaafa isiin ulfaa'ettee biraa ka'ee Itoophiyaa masuudii maal jedhee baafate jechuudha isii qofaa miti kan miidiyaa irratti mul'atiin hedduu jira jechuudha hedduu anillee harkaa qaba hedduu beekaa jechuudha miidiyaa irratti garuu baasellee mul'isellee beeku rakkootuma dhalaaleetti jedha jalqaba maaliif waa inni yoo hin qabaatin yookaan immoo dalagaa bareeda hin qabaatin yoo yooratu isaan beekin osoo inni qorannoo isaa isaan godhin maa heerumtanii kun waan na aarsuuf hedduu miidiyaa irratti hin baasu jechuudha mucayyoon tun garuu xiqqoodha hedduu garaa nyaatti jaalalas ta'e wallaalummas ta'e itti heerumtee ulfooftee guyyaa isiin dhaluuf kalooftu biraa baafate osoo rakkattu dhaltee operaasiyoon dhalte amaliyaan dhalte inni biraa baafate jechuudha biraa kute isii qofaa miti dubartiin hedduu jira isin jedhee jira mana keessaa akkasii isii san amma kararraa argannee fuunee olii seennee kutaa takka barbaannee nama biratti mallaqa irraa kafallee Mustafa wajjin taane baay'ee takka yookaan baatii lama kafaluuf hin dandeenna aanan daa'iman qabdu paamparsii yookaan affaadaa jedhamu hin qabdu waan daa'ima barbaachisu nyaata dhugaatii mana keessaan qabdu amaliyaan isiitu hiikkatee dhiiga yaasaa jira jechuudha miidiyaa irratti illee baasuu hin barbaanne kanaan dura nama akka malee rakkateetiin nama dirqama miidiyaa irra bahuu barbaadu akka malee madaa'ee waggaa dheeraa dhibame malee kaaniin baasee hin beeku jechuudha nama rakkatee gargaaree aanan bitee fi waan akkasii godhee fi jedhee dubbadhe illee hin beeku dubbachuus hin fedhu turaafis garuu waan na aarse fi viidiyoo kan irratti mucaan baddee mucaa qabattee jedhee isin gadhiisa jira jechuudha namoota hedduun kijibaa salaayima santu rakkoo qaba dho'ise namoota hedduu kijiba oofaa ni kijiba ufumaa dho'isee akkana jechaa jira isiin badde nu jedhanii isii barbaachisu osoo deemnu isii tan argannee finne irraa kafaleessuus hin barbaanne kanaaf mucayyoon tun amma rakkoo cimarra jirti jechuudha
waan nyaatu dhuydu hin qabdu mucamaafuu pampersii aanan hin qabduuf ani kabaatii kana yookaan kaarraa gargaaruu danda'a. Boru iftaan ani amma moo dhimma san barbaade dhabee jennaan deemuuf deemaa jechuudha. Ani waan deemuuf yeroo an deemu eenyu gargaara. Mustafalleen kophaa danda'ee faan gargaaru takkaaf lama gargaaruu hin danda'a. Garuu itti fufee hin gargaaru fa'a. Namni nama ifata. Kanaafuu haga dandeettaniin birrii takkas lamas maaf hin taane akkaawuntii nigdi baankii asinirra isinii maxxansu kanaan irra ergaa fi waan isin argitan haga dandeettaniin gargaara takka lama osoo hin jedhin obboleettii warri qabdan warri duraa fi ilmoo durbaa qabnaa jettan akka rabbi isin jalaa rakkisiin namni haadha qabdan namni dubartii akkatti akka hin azabamne barbaaddan mucaa wantoon rakkina cimarra jirti. Akkuma isinii operaasiyoon amaliyaan isii dhiigaa yaasaa jira hiikkatee dhukkubaa jira. Nyaata dhugaatii mana keessaa hin qabdu ilmoo waan nyaachistu waan obaastuu hin qabdu jaarsa akkasii dhiisee biraa kabaafate. Dirqama nattee waan duratti na aarseef waan dhimmi mucaa sanii na aarseef. Wanni isii qabadhee isiniif fideef jechuudha. Waan sun na aarseef isii qabadhee asirra bahe. Kanaaf isiin na gargaara jette fuula isii maaliif isin gargalchine isiin na mul'isii jette garuu an ishee na qabe xiqqoo. Of duraaf gaafa jajjabaattee kaatee haga of dandeettee jettu qaanfattee faa rakkatu wanti jechuu dandeetti jechuudha. Maaliif fuula namaa duratti bahee jettee gadduu dandeetti. Kanaaf wanti godhee jechuudhaan akka of duraaf booda fitan dhagayamneef fuula isii mul'isuu isiin na mul'isii jette anuu ol bahee afaan kiyyaanuu ni kadhaa jette. Garuu uummanni si gargaara haga danda'anii si gargaaranii fuula keessi mul'isanii jedhee barbaadde jechuudha. Kanaafuu akkasitti gargaaraa isin jedha akkaawuntii asirra isin maxxanse nigdi baankiidha. Kunoo ilmoo dhiiraa dhalte osoo anillee ilmoo dhiiraa kiyya kan dhalchiste naan jedhan deemi diqaalaa kan kee fudhadhu deemi akkasitti dhalchiste fidii osoo naan jedhan osoo barbaadu jiru tan argadhe jechuudha. An garuu isiin amma dadhabdee dhukkubaa jira. Sa'a dheeraa dhaabsisee jira jechuudha hanga viidiyoo lama dalagutti sa'a dheeraa dhaabattee. Kanaaf gargaaraa isin jedhu obboleettii namni obboleettii qabdan namni haadha qabdan garaa ittiin jabaatina haga dandeettaniin gargaara obboleettii enna tana. Hedduu rakkoo cimarra jirti. Daa'ima dhiiraa dhalte qabdi. Nama kunoo dadhabdee achi kaameeraa duuba teettee jirti jechuudha. Kanaafuu maaltu na aarse isin fakkaate? Gaaf durallee mucaan amma ati dhalchitee kan keetti naan jedhan sun akkam ta'e beetani. Isii ganaa ilmoo garaa qabdu jaarsan wal lolanii tumee manaare. Guyyaama san immoo ciniinuu itti dhufee dhaluuf deemti. Makiinaa qabaa fuudheetiin hakiimii faa geesse. Atantamatti amma dhaltu malee jaarsa bilbilaan jaarsa bilbila cufate isii biloog godhe aaree walitti. Namuma isii gargaaruu waan dhabneef kijibaan kalas. Atantamaan amma dhaluu qabdi operaasiyoon ta'een ilmoon gara du'a isiin hunduutiin hin jedhan. Ayyee akkasii taaneen tole jedheet akka godhu godhee waraqaan ikaa maqaa kiyyaaf ka'isiitiin akka godhu godheetiniin tiyee jedheetumaan babbaasee waan godhu godhee farramee fi operaasiyoonii godhanii akka dhalatu godhe. Mucaan sun gaafa dhalatu maqaa kiyyaan dhalate jechuudha. Seenaan kana seenaan dheeraadha kana malee kabarallee ni jira. Wanti obboleeyyaniif obboleeyyan wal ajjeestillee jedheef waan biraatillee duuba jira jechuudha. Tasa ta'ee waraqaa yoo innis ta'e bitaqama kamiitu waraqaa hin qabdu qe'ee masqalii sanuu geessuuf yeroo nu dhaqqabsine hospitaala itti seensisnetti amman tana asitti dhaltu malee bahuu hin dandeettu yoo dhaltellee immoo farramtan malee hin dhaltullee jaarsi dhufu malee jedhan jaarsi hin jiru rakkoo san namni haasoo hin jiru fagoo deemee walitti aaranii biyya kana keessa bakka gaara jedhamu jira waan biraa dalaguu fi achi faa deemee argamuu hin dandeenye akka godhu godhee akka dhalatu goone baasne jechuudha. Osoo guyyaa san mucaan sun rakkattee jaarsi itti ulfeesse mana ari'ee baase inni biraa kutee gaara suudii keessa bineentii baadhachuuf kutee yookaan jimaa gurguruuf kutee kunoo anatu huyyuu gargaaraa jira anatu waan hakiimii irraa kafalee akka dhaltu godhe waraqaa kijibaa akka godhu godhe dalasiisee fi dhalchiisee alhamdulillah jedhee gaafsan viidiyoo waraabaa gadhiisee jiraadhe kun hunduun dhufu suma yalleen kanaaf na shakkitee ilmaan yallee qabattee hin baqatte walii gadi deemtu jechuudha. Seenaan kana malee kanaan alatti illee osoo waliin fuudhin duraayyuu jalqabu yeroo isiin ulfooftu irraa rakkoon cimaan jidduu ture jechuudha jara sana. Bakka sanitti illee waa hedduu gargaareetiniin akka wanti taatu godhe. Sunillee mucoon operaasiyoon dhalte amaliyaan. Achiin boodas gargaarat ture achirraa fidanitti mucaan waan kasee irteef gargaaree jedha. Tanammoo amma irra karaa gubbaa argee karaa gubbaa isii rakkattee teettee boottu. Karaa gubbaa isii rakkattee teettu arge. Dubartiidha obboleetteenna. Isii teettee rakkataa bu'aa jirtu. Obboleetteenna karatti hin dhiisu jedheetiniin Mustafaa wajjin fuune. Ol seensisne kiraa mana kewellee akkuma goone lallaallee bakki sunis itti mijaa'u fa'a. Malleen isirraa kafalameet baay'ee takka kafalamuu danda'a isiin rakkattee jechuudha. Waan aanii torbaachisaa
nu aanan tokkichaa fi paampers tokkochin binnaa fi boruuf itti guyyaa 3-4tti. Anillee ilmoo san dhimma san barbaade dhabee gara biyyaa galuuf deema. Gara biyyaa deemuuf waan deemu mucoon tun rakkoo cimaa keessa jirti. Ni rakkatti. Kanaafuu namni dandeettan haga dandeettaniin akkaawuntii isiniif maxxanse asirra argitan nigdi baankii saniin gargaaraa isin jedha. Gaaf durallee ani nama rakkatee jedheetiin kiisii kiyyaa yeroo baasee akkana biraa YouTube irratti maxxansee kunoo gargaara ebaluun birrii kiyyarraa hagana kenneef jedhee osoo abbaa fedheef bakka fedhetti birrii arge hagana gargaara jedhee hin himullee hin mul'isullee duraanillee jechuudha. Gargaaruu jibbeeti miti. Haga dandeenyuma gargaara hin mul'isu. Akka namnis naa beekuun fedhu. Yoo namni dhufee waan akkanaatu jira nu gargaari jedhanii ofii na gaafatan. Yoo akkaawuntii irraa fuudhe calima jedhaa jechuudha. Hagana naqellee jedhee ittillee ni himu gargaaraniin. Das nan jedhu. Har'a waan dirqama ta'eef tana aanan bitee fi mana kireeffadheef isin jedhe malee waan akka hin gooneef waan nyaattu hin qabdu galgala. Gargaaraan jiru jechuudha akka duraanisitti. Maqaan nu taa'anii wajjin na badaa jira. Kanallee xiqqoo turanii waan gargaaree jala deddeeme keessa jechuun keessan oolu. Tana qofaa miti dubartiin hedduu. Ta dhalchiisee hunda jira isin jedhe har'a. Osuma haguma isin baalta uffattu ciniinnu itti dhufee harkuma kiyyarra dhaltee jira isin jedhe gabbaasee achiin irraa dhiqee qaama. Na amantan moo amantan nama na beeku jira. Hiriyoottan kee kana biraa Awurooppaa fa'aa deemtee jira. Kanneen kana fa'aa beeka. Ka ijaan na arge ka as jirullee kana beeku jira jechuudha. Ol bee waa hundanii waa hunda dubbadhu. Yoo nama ka gargaaran taate maqaan na badu taate sayir mucaa diqaalaa dhalchee mucaa ofii fuudhuuf marmarsiisuuf dhaqee jedhan. Akkasii miti dubbiin akkasii yaaddanii miti. Aan osoo dhalchee asii qabaadhee jiraadhee ganaa barbaadee marmarsiisuufii miti. Ganaa Sumayyaa jala deemes wayyaa barbaadu miti. Ilma qabaadhee ilma kiyya dhiisaan. Abadan dhiiseen deemu. Taannin ilmaan tiyya arguuf barbaadee booyaa maaliif jala deemee barbaadaa jiran. Waan ilmaan tiyya taateef. Kunillee osoo ilma kiyya ta'e hin dhiisu dura. Osoo ilma kiyya taate jaarsanuu adda baasee ilma kiyya harkaa fudhaa malee hin dhiisu jechuudha. Osoo ilmoon kiyya taate waan akkasii nama godhuu miti. Kijibaa waa meeqa jedhanii maqaa na balleessanii barbaachaaf dhufee barbaade dhabee waan godhu dhabee jechuudha. Barbaade dhabee waan godhu dhabeetiin akkatti viidiyoon isin dhufee jechuudha. Mee Mustafa maal jettaan? Waa hunda haasoftee jirta. Wanni hafillee hin jiru. Wallaahi namni gariin kan namoota dhiiraa dhiibnee ka shamarraallee yoo dubbanne irraa haasofne walumaa galaanii waan tokko tokko silaa nama itti haara dhalaniif abbaa ilma ofii silaa xiqqoo laallataatu wanni godhan jechuudha. Walumaa galaanii akka mucayyoo kanarraa haala isii kana keessa waa hunda yoo dhaga'u baay'ee nama gaddisiisa. Isii qofallee miti namni baay'ee jira walumaa galaanii dhiirrillee xiqqoo mataan yaadeellee waan sanitti yaaduu baatu silaa haatummaan dubartiillee ofirraa waan akkana yaaduu qabdii jechuudha. Kanuma maraafuu jechuudha walumaa galaa nama carraan abbaa gaarii dhalachuu irraa carraa gaarii dhalachuu wayyaa jedhanii carraan isii akkana goggodhe kuni walumaa galaan narran gayinii yookaan ilmooti yarran gayin namni jettanii waan qabdaniin qarqaarsa akka gootaniif isiniin jedha. Nullee akka dandeenyeen waan tokko tokko numa goonaaf dhugumaanii garuu ammoo hagas mara isii amma amaliyyaan urga amaliyyaa godhaniyyuu bulii 40 guunnee kana keessaa nyaataa fi dhugaatiin isii Allahu a'lam waan isii nyaattu rabbi beekaa. Daa'imni waan takka hin qabu waan takka riyaala takka haga feete namni gargaaru silaa namni dubartii wayii jiraattee waan dubartiin gisee amaliyyaa dhasute nyaachiftu waan silaa namni nyaatu sanuu nu osoo goonellee ruuza fa'aa waan akkana tokko tokkotti kennine malee waan dubartiin nyaattu sanuu beeynee godhuuf hin dandeenyu jechuudha. Osoo Sumayyaallee akkuma duraanii jiraattee Sa'idoolleen qarqaarsadhee asullee fideetta yookaan achittillee goonee fi achi finnu jechuudha. Anillee akkuma argitanii ofiiyyuu kophaa wandalaatteedha walumaa galaanii. Isii taatu ka daqiiqaa takka dhaabachuu hin dandeenye amaliyyaan itti hiikkattee waan tokko baay'ee nama gaddisiise wallaahi waan baay'ee nama gaddisiisu. Namni xaara nu argine walumaa galaanii rabbi jazaa isaallee haa kafalu jechuudha. Hundumaayyuu rabbi waan akkanaa dhiironni Oromoo aadama taasifatan. Dhiirri biyya biraa waan akkanaa hin qabdu wallaahi namoolee biyya biraa namooleen takka Araba qofa osoo hin ta'in namni biraa waan aadaa akkanaa kana hin qabu. Rabbi subhaanallah waa hedduun nu mokkoree dhiirri teennallee dhiira hanqattee fakkii dhiiraa taate. Ini argaa abbaan mucaa kana viidiyoo kana jechuudha. Walumaa galaan argullee fakkii dhiiraati walumaa galaan irra deebi'ee jedha namni akka isaa immoo baay'ee jira. Kana immoo uf eeggadhaa dhalaan jedhaniif ka uf eeggattuu wayitii miti jechuudha walumaa galaanii. Kan namni gorsee yookaan irraan baratiin gisee tokko immoo barumsi yeroon wanni akkan tajrubaan
برomsa itti kenniti gizee sana immoo yeroon ta'ee jira kun akkanatti amaliyyaa taatee biceen tuni dalagachuu biyyaa baate osoo irraa dhalchee biraa deemuu deema osoo eega duratti jaartii godhachuun feenee kiniinii yookaan marfee waraansisee suutaan yaa abiibti tiyyaansi wajjin jiraachuu ni fedha garuu ammoo xiqqoo akka walitti qabannutti jedhellee isimaanuu toleen jettiif wanni ammoo daqiiqamatti irraa ilmoo argatanii olma ka'anii kutaniif garaan isiin haa garaa godhattu eedii ol ka'ee kutuuf jechuudha walumaa galanii xiqqoollee taantu insaanii hummaan nama keessaa namummaan nama keessaa baduudha namni baay'ee jira kun kabnuu booyanii walumaa galaan nam tokko lama miti dhiirri kenna akkas irra guddinni walumaa galaanii kasanii caalaa walumaa galaan amma walumaa galaan namni qarqaarsa haga dandeettaniin akkuma loomiin dhibbaa nama tokkoof baadhaa nama dhibbaaf ammoo geetiidha jedhan sanii riyaali takka isin biratti xiqqoodha akka baankii kaayaa riyaala takkatti baankii kaayaa hin qaanfatinaa walumaa galaanii waan dandeettaniin jechuudha waan dandeettaniin rahmat rabbii malee walumaa galaanii walumaa galaanii nullee amma fakkeenyaaf isintu hagana qarqaaree waa godhaa fi osoo hin ta'in jechuudha waajiba muslimummaa taqabdu ofirraa baasuudhaaf nama silaa ofirraa waan akkasii keessa jirutu jira ofirraa ni qarqaaranii namni rabbi keessa rahmata godheef jechuudhaaf walumaa galaanii wanni takka sadeqaan takka musiibaa namarraa deebiftii walumaa galaanii ittiin ijjattanii waan dandeettaniin biraa dhaabattaniidhaaf viidiyoo kanallee isin ol baafne jechuudha walumaa galaanii walumaa galaan ammoo osoo qarqaaruullee baattanii immoo waan silaa muslimni walirraa qabu san asimaan geessine jechuudha garuu ummata muslimummaa sanuu dhiibnee tama insaaniyyummaa yookaan namummaatii yoo deebine wallaahi waan tokko obboleettii namni qabu dubartiin akkana miidhamtu tuni biyya namaa keessatti kanam tokko hin beekne amaliyyaan isii itti hiikkachuu miti osoo amaliyyaan nuna taate bulii 40tti mana gadari'anii isii daa'ima waan takka riyaala takka hin qabne namni wandalaatiin karaa deemullee yoo isiin dhalaan daa'ima qabaachuu baatte dhugaa feenaan qabee ni galchaa daa'ima harka arginaan ammoo namni qabee galchuu hin jiru jechuudha walumaa galanii namni rabbi rahmata isinii godhee haga dandeettaniin akka bira dhaabattan. Akkasii Mustafallee waan jedhu jedhee dubbii irratti isinitti hin deddeebisnu akka isin isiniifanne haga dandeettanii waan dandeettaniin gargaara obboleettii jennaa dubbiin kana fakkaata anillee mucaa si mucaa barbaacha dhufe dhabee jira. Amma booda waan godhu qabu yaa garumiyyaa deemudha jarratu nu jabeessa haga dandeettaniin gargaara eega isin argitan booda ani immoo mallaqa asii akka kennamuuf ni godha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nuuf tura baay'ee baay'ee. فوسن ستي زار